yoo salaatan qabaatin islaamummaa wayituun jiru osoo fedheetiniin maqaa kanaa miti maqaa nabi Muhammad sanuu fudhatee ani nabiyyi jedhe ujoolleen tun hagam salaatti hagam ibaadaa qabdi jettanii uf duratti deebitanii laaluu qabdan islaamummaa keessaa ebelutu arrabsee baase islaamummaa keessaa ebelutu jechaan ammootu waraane islaamummaa nuu dhiiftee deemte jecha jedhu kana namni islaama taate namni ashhadu an laa ilaaha illa Allah wa anna Muhammadur Rasuulullaahi jettu nama islaamaa tokkoon akkana jettee quba ittiin qabin ujoollee waa yaadde adeemsa ufii ka irra dhufteetiniin jette karoora ufii galmaan gahannaaniin isinii dhiisee hin deema jette walirratti duula hin godhinaa ani dhaamsa kana isinii dhaamu barbaada kara kiyyaa barakallahu fiikum haganuma jeche kiyya amma akiraa isinii dhaamne irraa buun asladdiin hunchun kanchu maqaan kee maal asladdiin hunchun ka amma maxxansaan achirratti halaalani dhagaa isitti himaa namni yoona achi firdi shangoo tana lolu firdi shangoo Abu Musa Abdullah sinitti madaga firdi shangoo tana dhaabate sheeka ta'e ustaaza ta'e aalima ta'e nama bizinazii qabu badheesani kanaan beeynanu waa achi funaana yoo irraa dhaabate malee waan diinii fi miti right Abu Musa Abdu sinim kawaa achi funaanatti shakkamu heydari tarisaati fu ajjeesuu barbaadanii wala fulaan hin beeku namni tokko gadi bahee yoona achi lolee rizqii irraa dhaabattee fi malee diinii fi lolle nu halliluhaa amma ka akiraa ka isinii dhaamnu asladdi yoona achi maqaan isaa chinkaanchuun chanchu Abu Musab kalas asladdiin waa dabaluu fedha waa dabaluu fedha biyya keessa jirraa beeyta akka biyya alaa kanatti lelaayiba kana yeroo hedduu seenuun hin danda'amu haqiiqaan beekamaadha kaasatan kara kenna kanatti asiin ammallee waan dhaamadhutu jira dogongora kanarra sadarkaa duraarratti maaltu geesse beeyta gaafa tokko finfinnee furii kana taa'ani kawahillee islaamummaa seene maqaa isaa hin yaadadhu abbaan jabal osoo jiraateen beeka bakka shiroo nyaannutti namni kuni faarfataa guddaadha islaamummaa seenee jedhanii natti fidan waytanatti fidaniitiin jedhan akkanatti ilaalee fuula isaa waan arge natti fakkaataa jedheen umriin kee meeqa ennaan waggaa 40 naan jedhe viidiyoolee natti mul'ise maarreesin agarree maalitti jirtaa maal barataa jirtaa qara'aa jirtaa ennaan lakki qara'aan jiru haalli akka abdii sanfa'atti xiqqishu anaanaa mijjatuu dhabee si galaami akka abdii sanfa'atti anaanaa mijjatuu dhabee waa sirreeffataa jiraa naan jedhe kamataa guddaa tokko abboo heydar yoo beeytan mataan isaa gamaa gamanaan goofareedha wandi maqaa beekuu dandeettan isin annama akkasiiti ammallee dandeettii addaa qabaa naan jedhe dandeettii addaa maal qabda jennaani ani faarfataadha osoo akka amma bakka gariitti qur'aana babbananii qara'an kana baneetiniin ammootu irratti ka hojjedhu taate akkuma qur'aanaa sanitti fayyisaa naan jedhe wallahi wa billahi in dubbanne beekan maali jennaaniin amma kalaas eega islaamanii islaamummaa keessa teetteetiniin ammootu amantaa saniin oofuun hin danda'amu amantaa sanitti achi hin deebine islaamummaan qabanne amma waa qara'ii jedheen an akkas jedheeni torbaan lama moo akkas booda kara kiristaanummaa achi deebi'e naa deemuu didi jedhee bakka karoora biiznesaa seenuu dadhabeedha inni naa hubattaniimi kanaaf an ammallee wanni dhaamu namni kara islaamummaa dhufu tokkoffaa namni nama islaamsisu awwalaa inni waa beekuun barbaachisaadha amma abdii yoo gaafatan nama 700 islaamsiseedhaan gaaf tokko itan argu nama 700 islaamsisee jedhanii ka dubbatan ija kiyya kanaan argee jechuudha namni islaamummaa seenee islaamummatti nama yaamuun bareedaadha gaariidha garuu eega islaamee amantaa san beekuu qaba inni rasuulli bar mana kiristaanaallee seenanii waliin nyaatanii kawaa irratti nyaatan kana duraan buddeena maali goobanaa uuman kansa ka duraan leemati gabataa kunoo wanniisan isa irra taa'anii mana kiristaanaa dhaqanii waliin nyaatanii waliin dhugan siigalee namummaa walitti qaban jechuu hin arrabsan namni har'arraa kaasee yoo islaamummaa seeneetiniin jedhe osoo wangeela dubbisutti hin seenne qur'aana barachuu qaba kana himaan osoo ijoolleen teena hannam tokko har'uma islaamummaa seena har'uma wangeela asbana kama wangeelaa kanaan nama kiristaanaa tokko dhaabateetiniin karakkara afoo dhaabatee jechuu qur'aana barachuu qaba qara'uu qaba har'a islaamee islaamummatti nama yaamuuf osoo cinqamuun taane dura waa baratee eega barateetiniin jedhe namatti himuu qaba ka jedhu kana kuni dhaamsa kiyya waa waggaa hedduu argaatiniin ture
yaadaatiin ture dubbataatiin ture mucaa kana bakka ulamaa injirutti ol kaaftaniitiin da'waa godhin jedhinaani wanni inni beekee da'waa godhu hinjiru osoo jennu har'a tuni dhufte waan taateef hawaasni islaamaa akka walirratti hin duulleen dhaamsa kiyyaa salaamu alaykum Kalas nagatti cinchanchucha. Nagatti kochoncha. Anamma asli Chachuchu. anamma kala takka ummata kan ifama gaafadha ummata Oromoo Muslimaa hunda isaa. Abdii khiyya salaatu fin deema deeqa ta qofa dubbadeetiin nooni jaa kamit Aye. Dhaabadhe deeqa ta kanaaf ifama gaafachuu barbaada dubbadha absuratti. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh hawaasa keenya hundi keessanu waan hin jechuu barbaade jalqabumaa namni tokko gaafa gara islaamummaadhaa dhufee sila barnootaatu awwala khasla barnoota fi mataa isaatiif barachuu qabu ani isaan caalaa obboleeyyan keenya gartee khaisa gartee namni tokko gara islaamummaa dhufe fuudhanii akkatti zaabaa malee fiiganiin santu balleessee yeeyyaata olfu gizaaba malee akkatti ol fuudhanii fiiguunii santu arraan tana fide dhugaa dubbachuudhaaf namni tokko islaamummaatti dhufe yoo dhufes islaamummaadhaaf waa takka illee dabalu tana namu nu beeku islaamumarraa yoo beellee islaamumarraa waa takka akka hin rifne namu nu beeku namni tokko lubbuma isaatu ibidda jalaa baraare gaafa gartee gara islaamummaa dhufes gaafa islaamummaa keessaa bees ifuma miidhe nam tokko illee miin humaa hin dabaluu fi humaa irraa hin hir'isu islaamumarraa amantii islaamarraa jechuudha kanaaf mee takkara lama deebi'aa jirti wanti tun yeroo hedduu deebi'aa jirti dhugaa walitti himuu dadhabuudhaatutu kan hunda fidaa jira jara keenya namni gaafa islaamummaa gara islaamummaadhaa dhufe akka nama baandiraa wanni harkatti fuutanii akkatti hin fiiginaani hatta aaliman ulamaa gurguddaa bitti tun qabdu biraan fiigaa turan jara kana duraahu barnoota haa taatu namni gaafa gara amantiidhaa dhufe ibidda jalaa inni najaa ba'u isaa sanitti gammachuudhaan simachuun waama jiru. Amma eenyu daawwaa isinitti godharee isin biraa deemte sheekotiin teessan duraan achitti paastara turte. Maal jette aslattiin? Kaleessa gisee duraan hin dhufne cherchii oolaa anu ijoollee wajjin oolaan tunatti himee mazmurii dhageeffataa. Ani koo ijoolleen Oromoo guutuun natti dhiyaatan. Amala kiyyaamma hin beeyti ijoolleen kiristaanallee ani yoo nama wallolellee nama kiristaana tiruu yoo wallole haguma tokko akkuma naannaatti yoo itti dhagahame islaama kiristaana maqama kanaanii walirra goran malee hin beeyti sirritti beeyti hunduu. Gisee ijoolleen natti hime charchii wajjin oollaa guyyaa mana charchii wajjin oollaa halkan mana diiskoo walii bullaa yuunaa mana diiskoo Abu Sabraddiin. Mana diiskoo beeku wallaan kijibu. Miskiina waddarataan ta'e tun mana diiskoo waan jedhamu jira qaayidaan isaa akkuma sagalee wayiitu waan hin jira bakka akkanumatti irra tara mana diiskoo wajji bullaa karaa haga diiskoo kennummootu makiinaa keessatti dhageeffataa deemnaa maal sirbaa miti mazmuuriin akka akkuma nashiidaa isin dhageeffatan kana jechuudha. Islaama miti islaama iyyuu miti isin jira barkaleessan addisuun. Amma warri deeme jettan duraanuu hin dhufne isin jira ramallee almattam. Laal asli khiyama dubbii tiyyatana fudha amma warri deeme jettanii booyaa jirtanillee hin dhufne wallahi hin dhufne duraan amma ani riskii ani waa jara beekaa hin beeku barko. Yoo waan qabdan guutuu gurgurtanii kennitaniif ko am so happy obboleewwan kiyya ka Oromooti bar dhiiga tokko nuti itti gammadaan asli hin hametanii itti gammad hin dhufne duraanuma hin dhufne garuu ammallee yoo ani dursee dubbadhee booda ammallee asli ofenaan jedhanii Allahu alam ishi isin dubbadha itti geeffadha gayba eenyutu viidiyoo Abu Mu'aaz tokko dhagee asliin akkaawuntiingii dhamoo manaajara baankii akkamitti akkaawuntii namaa beekaa jedhe namni kennaa gana hubannoo irraa fagoo nama cabsuuf hagana fagata namni ummaan sila oolomaatu
waan hiriyaa keetitti achi ergiteetiin baasi isteetimentii kanarraa na jechuu ni dandeettu tokko ilmuma qal'aa tokko ijoolleen baankii dadisiraa qaqalloo handi nama sitti dhiyaatu xiqqitee baasisuu dandeettu tokko nama morman namni kenna. Isaayyuu ka nama morman immoo ka eegas isaalfatan. An ammas ka isinin jechaa jiru dubbiin fagoo garatiin deemina. Tama kaleessaana kaleessumara dhaabbadha lala kaleessuma miliyoona 4 irraa miliyoona 15 isinii fideemi hin dhufne duraanuma dhufne duraanuma gara amantii islaamaan dhufin mucaan hin deemne duraanillee kiristaana ammallee kiristaana obboleessa keenya ka oromooti rabbi isa haqa jechu zaaset allaqe daqqaqe faayila kana akka cuftanoo warwaata dhiibdanii booda obboloota keenya kiristaanaatillee maal gootanii walitti haasaa keessanii tasaasanii bada. Faaxeen teenya tayyara malee rabbi tokko ijoolleen raggaasaa ergamaadha jettu jara wajjin kirri hidhattee taruu dandeetti. Faaxee binti Islaam jaanjoon immoo keessa bultu. Dubbata Abu Sabraddiin dubbii isin saame. Shir mee Haydari kanni fi ittiin deebi'aayee. Haydar dubbata. Ani dhiifama fi kee dhaabbadha dhugaa dubbachuudhaaf maaliif jennaan. Maal balleessitee dhiifama gaafataati? Jalqaba ijoollee kana isaan shahaadaa qabadha yennaan lakki shahaadaan qabattu deem jedhee hin ariine. Kottaa jedheeni. Situ fidee dura. Jalqaba anatu miidhagbaas lamaanuu anu qaaraa harkaan dhaabanii. Qaaraa harkaan dhaabanii. Akkas taanaan maaree akkas taanaan dura baabaan dhiifama yoo baabaan uummata islaamaa dhiifama gaafatan gaafatta. Isaan illee bar mucattii takka jarman kanarraa fidanii deebite abbaa ta'aniifi. Ta isaanii bar fitinaan qabdu bar. Ta isaanii dhufti lixxee bar waa takka ciqiqiqeen hin jiru. Ani ijoollee fuudhee gara miidiyaatti fide wallahi wabillahi watalla dogongora guddaadha. Gana ani yoo barbaadan lafarratti shahaadaa qabatan yoo barbaadan hadisa ammallee gara ummataa fidee sadarkaa isaan hin qabne tokkofa waan takka taachee kijibes hin qabaanne sadarkaa paastariitti nama tajaajilaa ture kijibeen. Jarri paastariin turre gaafachiisu turan. Uumaa gahee tokko hin qabannu gaafa sanillee jarumatti muutii qabatan malee. Charchii keessaa moo? Diraamaa irra dalaganii dhaqaalaa barbaadda yoo an kijibu. Diraamaa irra dalagan. Ani akka mataa kiyyaatti jarri kunniin jara jajjabaadha jedheetini yoo kanarra faarse bula naan jette waan barbaadan naan jedha jara faarseera hin kijibu. Jara jajjabaadha jedhee hara miidiyaa hawaasaatti as fiduuni dogoggora guddaa. Lammaffaa halkan guyyaa dhaabbadhee hirriba kiyya dhabee guyyaa somaan oolaa galgala uummata miskiina beelee faxarsiisaa halkan isaan bira bulee waa meeqa godhee akkaawuntii waa meeqa kana hunda godhee uummata muslimaa waan hin dalagatan tagara miidiyaatti as fide tana lammaffaa ittiin deebi'u namni barbaade lafarra shahaadaa qabatu kadhiisillee lafatti haadhiisu kanaafuu hara miidiyaatti jara kana as fiduu kiyyaaf dogoggora seenaati kana mootummoonni Bilaaliif abbaan murtii tokko faanti fooqii binnaaf jetti osoo obboleessa abbaan murtiitiif bilaalfaa miskiina biyya arabaa kanaa birrii guurtee mana hin bitiniif maa deemeree addisuun jarjare. Jechuun amma xiqqoo dubbiin kaayiroo irraa yoo kaate beekta akka duraan taatu kallattii jijjiiratti. Amma kaleessa waan kana dubbanni har'a keessaa ba'uun kun ergama guddaa lafa jiraachuutu mul'isaa walumaa galatti fuunee gara miidiyaatti as finnee waggaa tokko ol ajandaa isinitti gochuun dhimma isaanii qofa akka haasamu gargaarsa illee ka isaanii qofa rakkoo illee ka isaanii qofa hojii illee ka isaanii qofa dhufanii akkuma reefu isaas jedhanii islaamummaan ni mi'a akadammaatii jedhaniiti falaasfaa hin jirre. Hadida gubbaa dhaabatanii islaamummaa jechuun akka daandii baaburaa kana jedhan. Islaamummaa jechuun akka dammaati akka ananiiti waan hin jirre xiqsiidhaan kana kara miidiyaatti finnee fooloora akka argatan dhageettii akka argatan hawaasa muslimaa akka isaan bifa kanaan itti taphatan gochuu kiyyatti itti gaddee jira dhugaa dubbachuudhaaf mootummaan dhufaa dabra hundaa hojii kee keessa maal gaabbitee yoo itti gaafatte abiyyillee waan sitti nu qaba waan kana gochuun qabu jedheen mallasaallee waan jedhe qaba hayila maaramillee waan jedhe qaba hayila sillaasillee waan jedhe qaba gurguddaa fi xiqqaan namaa namni waa wayii keessa imalee hojii kee keessatti maal itti qaanfattee waan himan qabanii ani jireenya miidiyaa kanarratti waan kana dogoggoreera dhiifama naa godhaa ani obboleessa keessanii yoo dandeessani na gargaara jechuu yaadaan na arrabsu dhiisa yoo dadhabdan akkanuma na dhiisaa waa'ee naa godhaa maaliif dhugaa dubbachuudhaan uummanni akka dhiifama si godhu abdii qabna gargaarsa garuu birri ijoollee raggaasaa fixxe waan si gargaaru qabnu yoo yaadatu taate malee birri ijoollee raggaasaa saamte fixxe uummanni miskiina taphatee nyaatee buluu qabu.
Yaadan si gargaara waan yaadan si gargaara. Sani waan achirraa fi ammoo asli wanni beekamuu qabu akkumaan kaleessa dubbadde waa'ee dhimma mallaqaatti wal qabatee mallaqa osoo niyyaa irraa qabaadde sila yeroo isaan maqaa keetiin bananaan jedhan yeroo isaan maqaa koreetiin bananaan jedhan ture sila dhugaa dubbachuudhaaf kana keessatti illee ani qulqulluudha. Hojii thank you. Bakka adiin kanaaf hundi keessan galatooma ulfaadhaa ilaa jiraadhaa galatooma hundi keessan. Yaaddain Adirabbis yaa eegu maal goota atillee sitti fakkaateetuma bittee fiddee jarilee deemanii baaba. Kun baaba ma akkaawuntiin feeki. ورحمة الله وبركاته سلام ترى فما كم كان نجارتو Hima seeqadhaa isin addunyaan wal fixxe. Waalaikum assalaam. Maaliif ani akka naas jirtanii uummata irraa nan qabanne kun uummanni sababaa kenna amantii gadhiisee deemaa jirani. Mucama maraattuu kana biyya tokko waliin jirtanii maaliif hin dhoggine uummata irraa. balleessaa takka hin qabdu balleessa matakka adeemsa kana irratti sirratti hin argine oduu sirratti argee akkan si qabuun beektu. Baabaa ta'a rabbii keessanitti isiniif abuusaa rabbiin tuttu gaafatama by the way. Wallahi dhugumaan jira balleessaa sirratti hin argine adeemsa. Ustaz Ahmadii tokko kadheen gadda na arrabsaa ture kootu la kootu tokko darbe akka Salaam alaikum abdullee. Ustaz Ahmadii Anu gorfadheera illee Ustaz Ahmadii illee yoo san xiqqoo miira keessa gale malee waan biraati miti. Salaam alaikum kootaa ka. Jazakumullah. Wanta illee naaf fida har'a eenyu maqaan isaa ka Ameerikaa jiru ka doolarii 5,000 jiru. Abu Muazim. Muaz. Abbo takkatti mataa akka keekun qoyi. Guyyaa Takkatti waa akkanaa qaban kana nama salaama gaafanna. Afooyinaa gaafadha. Eeka. Muslima kun muslim jaani. Jazakumullahu khairan. Ani yaada gabaabduudha. Haydari irratti yaada takka qaba. Anaan mallee kun olomaa'ota fuula duratti dubbadhaa isinitti himaa ummanni keenya. Miskiinni wallaalummaan natti aartan. Wallaalummaan jara rabbii gaditti amantan abdii hin beeku. Hadiisa sahii harkaan qabu abdii. Addisu Bukaarii Muslimiin irraa hadiisa sahiha qaba. Hin dhufne duraanuu. Anis hooma qabu qabaasanii. Dubbii mati keessana maaliif hin furannee jira bar namni maan furanne. Amma hadiisu sahih. Kalaas. Nu obsi lama mee waa dubbannaa jirra argita. Hin deemne durumaan dhufini. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا أبدي جلول لي بدي سيء عديرة بقى في الدني قربتين تناركا بديتي تبرا دبادة مال قدنا ما هي باتي فانا سيدا بي هذا موثنا قربانا قا دبادة أستاذ ما دائما هذا ما التوفيق يوبر انبوسنا بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم دبيني في الحقيقة أولتي وانتو تسمونا هجة مرتي يرو توكو توكو خيرين شري فكاتي رفا شري نمو خيري فكاتي رفا نم توكو توكو أصلين جولي تنتكا إيجتشون نمانا وانم نمو واسنجر اللي وان تكتي قفا كسنجر أر هنگا ساعة كنا دبي كافته هنكي جبدي نمني سنجر توكو لنجر كجر اللي بودر رفي هركا كنتي برادي بئر واتكتي نمني جد مال النجنة هاga asirra ol baasee sadarkaa kana geesse maaf jalaan kanuma malee waan biraatii miti. Sani nama dubbii tokko eega wadhakkaa ga'ee kaduubaatiif nama hin kobadhu amala kiyya. Fuulduraaf akka namni sirreeffatu godhadha malee. Ani maqaa namaa meeshiin gochuu waan hin barbaanneefi malee wallaahi ustaad ibsaa itti himee itti dawwalee garee keessatti isinillee adaban godhinaa garee hidhannee isinitti himee ustaadamee qolee hidhe jechuun beekan amma bakka birriin eega bahe dura yoo faayilli sun soba ta'eef calise galee wanni maqaa isinitti himee ustaad ibsatti himee ustaad xaahiritti himee raayyaa abbaa macaatti himee jabalutti himee. Asirra malee argine baran. Ustaad raayyaa namni baankii Itoophiyaa jalaa deebise ana isaa baankii banuuf hoseene gaafa inni maxxanse. Tidawwalee ustaada kiyya salphatte birriin oovariidha afachaa dhaggeeffadha. Bar mana dhaqanii poosti gosisiifatanii dawwalaa gaafadha abbaan feetan. Maqaa raayyatiin akkaawuntiin harootti banamee faaxee binti Islaam kanaa gadeeffamu kaanaan daawwalee ustaada kiyya yoo rabbii si uume sodaatte
birriin oovariidha maqaa ofiin balleessinii mana keetti galii jee ustaad raayyaa baankii jala deebise waan nama guddaa wajjin haasofte immoo kunoo akkana jire jettee haga goolabdutti hin dubbattu sirraa deebi'e kalaas bareeda tun naa deebite amma naa deebite wanda anamma taballee waan namni siin jedhe jabalutti gizee himu jabaluun jimmaan jira daawwaaf dhaqee muhaadaraa wayiitiin gaafa mastarii ol saqqalansani ka jabalutti dawwan ustaaduma Itoophiyaa keessa jiru Finfinnee keessa jiru namni an ittiin himin hin jiru ibni Haydarima wallola qabnuun kana qofa namni ittiin himin kun deeggaraa jaraati jedhe dhiise namni sheeka Finfinnee keessa jiru namni an ittiin dawwalee ittiin himin hin jiru. Bakka dirqama fixatteetta jazaakallahu ulfaadhu galatoom waan tokko irratti kasi galatoomfachuu barbaadiyan sadarkaa san deemtee haga akiraallee ulamaa'otaan fuuldura keessan dhaabachuun barbaadu jettee haqarrallee dhaabatteellee sanu birattuu afoo keessan hin dhaabudhu jettee dhiifama gaafachuu keetiin ani galatoomi siin jedha awwala asliidhaan rabbi si haa galatoomfatuu dalagaa ta'e keessa rabbi baafasii haa kaa'u jedhee bira dhufa. Saaniyaan waa'ee namoonni shaadaa qabachuu waa'ee namoonni shaadaa irraa duuba deebi'uu waa'ee amma obboleessaati. Waa'ee obboleessaati iyyuu miti kaleessa gizee ustaaz Abdurrahmaan Hussein Xaalibu Ridallah dhufanii sirreessaniitiin jedhan hin turreen. Booda ammoo dubbiin akka tattaateoo viidiyoolee dhaguuf yoo namoonni illee natti maniitiin jedhan garaan hin geenne. Maali jennaan fi laqiiqaa waan namni miidiyaatti waan ba'anii miti. Adda torbaanitti manni dabbasaadhaa 12,000 nama 10 kafala yoo jedhan xayyibe. Torbaanitti nama 10 12,000 kafala yoo jedhan abbaa manaatii meeqa gala? Dhiisa amma wannoon jedhina. Bare amma maal jedhan waan amma ustaad Xaalibuun tokko bira dhufaa amma san rakkataniituma isaan illee nagaa guutanii waan ustaad Xaalibuun san bari akkam goone beeytanii nuti waan jarri isinitti himanillee osoo hin taane waraqaa isin fiddanillee osoo hin taane fuuluma keessan kana amanne dhiifne hadiisni keessan sahiha afoo inaalillahi jenne ustaaza jalaa deebine waan akkan amma ummanni maal hubata tana hadiisa da'iifa ijoolleen sawdeetana hin hubata waan ta'eef nama guddaa amantiin teennallee kabajaa jetti akkaataan aadaan fi duudhaan ummata kanallee guddaa kee kabaji jedha san hin beekan saniif deebine an akka ummanni illee natti dhaame fuulli keessanuu nuu gahaadha fuuluma keessan kana barbaannaa ikispileen nullee hin abraarra'inaa waraqalleen 5-6 waluma biraa jenne an osoo dokumentii haarawa biraa ka miliyoona 17 nigdi baankirra jiruu fi miliyoona 4 awaash baankirra jiru ka mucaasan hin agarree 17 meeqa jechuun miliyoona 20 way osoo arginu fuuluma isaanii qofa fudhannee dhiifne. Galatoome tanuma irra sii dhufuu hedaayyuu naafoo baate isaan akka diiniititti illee akka nama dhabuutitti illee rakkatanii waan sanniin qabatanii dhufanii an kuma miliyoona 15 jettanii an 16 jedhee kaachii asii illee jira ammoo kanaa miti an gizeme isin dhuftan dubbii dhiise jechuu kan kee tanatti dhufuu hedaanii. Kanaaf waan gaarii gootee siin jechuu barbaadeeti. Kamucaa ammoo kafare jedhanii jamaan haasaaranii filaqiiqaa nama kanaan guyyaa takkallee akka ofii keessaa baasuu osoo hin taane yoo Abu Sabraddiin shaadaa deebisee anat deebisee yoo ati shaadaa deebiste nama tokko anat deebisee irraa waan dheessuun qabu. Hanga islaama ta'e sanitti haqa islaamummaadhaa waan inni narraa qabuun godhaaf. Ammoo awwalumaa nama kana waan inni islaamummaatti as dhufee islaama ta'uu isaa waan mul'ise aniin argine mucaa amma jedhaatti akka obboleessaa. Ka obboleessaa kana waan inni ta'e islaama ta'e mul'ise illee argine. Almuhim. Addisuun ilma keessan kan kiristaanati islaama miti duruma. Akkas ilma Oromooti jennee bira haaluuf akkanatti baqa kanarratti walii galla. Ammoo dhaamsa kiyya akka du'aa taatiitti reefa Abu Sabraddiin jedhanii turan. Abu Sabraddiin kiyya mucaa yoo takka tana dura ta'amma reefa asliin jedhaaru takka.
مبارك مسمى ولينجيمي تبتي شهادة شيخ أنا بربادنا جديني مباركين أرى يني بابا اللي جدين نبلبل سيني شهادة دي بس أبات فلي قال له جنان أباسي تيجين الله أكبر ويا سيدي مدين قدي كل ما تيتك إنه خلول أنت بترجع مجاكي نراجع راجع مونغا فتابيت أتسكرت شهادة دي بتمو أكمل نبغى دافوت تيتك كنا دوبت دي بتجنن إني سكرين وجدت المهم يكسرتان ብዙ አጋጥሞናል እዚህ አይነት ነገሮች በየከሰት ጊዜ ለፈረደ ለጋቱ ረሄደርን ቤካ አዱአታ ዋን ከና ቱሪያን የሮ ዴራ ወና ከና ባየኑ ጉናማ ቱሪ ኢራን ካየኑ ብረሉፍ ናሙ ጥቆ ከአሞ ቱን ወኒ አኩማ መሄደር ጀሩ ነመረክፍቴ ማሊ ጀናኒ ነምኒ ከነለ ዳንጋ ኦልባሴ ከሰቱ ነሞኒ ዱአታ ከሰቱ ኦቦሌሰ ኪያ ፊልመ ኪያ ከበጀማ አባዘሪን ዋወይ ኦሶን ጉተቲን አማን ቦደት በሮምሳ ኢስኒታ ጀደ ያታ برومس سنيتا جديات هيدر كلي راهقا داد انقد الراهنقا دبين تنقلت بك كانت ايه بلي سافر اتاج انقامو نساما لبيتو هاتي تيميتي نما دايه تيميتي حنقا دي مسنتو بودا دابتي يولالو ادا سببك يا شيكولين بي شيكولي برات نمون نكون امنتا فراتي بودا امانوم ما جتشو امنتا سونتا امانوم ما نمني اصلي رانت في انا برات امانما لانه اصلي وانا منوف نمن استاذ ربي نرى في امانه كان فمتاتين نو نموت اسلام غونو كان غرب رومسات التاير غنو توكو كان لما فا دعوتك هين ارغني كن ور شيكاتي امسا نما توكو سو كيسر تيمبرين وسو كيس واهوندا هيمبرين تكيس مولولتين كنني وانت نمو نهي اك اسلامات التاسر فنو تان ولي غلطوما الفادا جركم አዲሱ ረጋሳ እስላም ተኡን ክርስቲያና ተኡን ኦሮማ ተነለ ዋንዲ ጉን ቀቡ ዋናካ ዑለማ አትትለ ዑለማ ለወሊ ቡሱለን ቀቡ ዋንዲን ኢለ ተኩለን ቀቡ መጣ ሄደ ዮዱ ፈዮ ጉያ ተከለ ሻዳ ቀበት ቆቦል ቀበ ቀበተ ጅራት አቺን ገረገለ ደሜ ፕላትፎርም ጥቃዊ ከሳ አስሊን ቤካ ከስ ቱሬ አቺት ጋፍቶ እኮ አርገና አቺት ጥቆ ዋወይ አርገ ጥቆ ዋሸከ ቡድኒ ወይ ከሰት አርገ አልሙሂም ሸኪሰን አሞ አስሊን ኩን ጊዜ ጋር እኔ ፊዱ አኒማል ቤጋኒ ካወና ወይ ካቴሩ ካን መስሙሪ ቪዲዮ ነብረ ጀረጀና ተኮለ ነብረ ለጅራና አንጀ ነብረ ተያራ ተኮለ ኢትዮጵያ ነብረ ለጅራና አንጀ አምባር ዋንገረሽ ያዳ ካሲቢ ጀይለሞ የሮባ ያሞር ገረሽ ያዳ ወራ ቲክታክ ከራከራት ቆጥታ አነፋናት ቆጥታ ነይምቲ ኤገነምኑ በከ በመዳ ወረዳ ባርባዱ ታተ የሬቱማ ነቆት ሰረም ዱግመት ይጆለንተ ተገረሽ ያዳ ወረካ አቡ ሙአዝ ኡስታዝ አወል ፋ ዛሂር አለው መቀባዙ በተጠቅጠቅ ነገራን ጠቅጠቃ ሳኒ ከና ጀላ ደማን ጋሩ ሀያ ዋንጀሩ ጅራ ጋራን ደንደው ትቡ ሚደት ዲያክሙ ዋርጋ ደንጠች ኤርጋ ጀሬ ማል ቆራ ቀልቢ ብቻ ሰጀረ ዲዛ ጉያና ዱፍ ጋፋ ጉያን ዱፌ ዋንታ የና የደቱ ማዲምና አላ ኩላን አማ ኢሳን ቪዲዮ ኢሳኒ ተኮ ደጋዬ ሞርማ ቱራን አቡ ሙአዝ ሞርማ ቱራን እዩ አንካ የሬ አኒ ወላሂ ያው አታው ኢሲኒም በይተኒ akkuma warri aziraan alaalukum mumkin kadhatu ta'u mala mumkin kophaa kiyyaayuu addis bokanaa nama yaalchisuu danda'u isinin beeyta namunda caalaatti dhiyaatan hagas hundaami umrillee nama lafa bulee sadaqa namni baanu kanlee nama baay'ee walii qaqqabatee dhiise yoo amma sadaqaa ufumaa namnummaan fuula kiyya fuula sadaqa waan ta'eef kenna malee dhiise qaata dhiise amaara wajjin jecha kana lamoo hajattuun fedhu fuulli kiyya fuula sadaqaa akka jechuun barbaada dhiise bolola duniyaa san jedhamu dhiifne gaafa humna qabnutti leenca kana kumaatama walitti guurre alhamdulillah rabbillee barakaa keessa nuu kaa'e hin qabna amma haga nama tokko duniyaa hin qabna ayyennu niyoo duniyaa dhabnellee hiriyyoota qabna amala qabna nama nu amanu haftaami anamma haftaami ne jaalata hundisa haftaamiin gaafa si jaalate nama sitti si harkatti dhukkuse tokko irraa fuutetuma doolaara 500 irraa fuutetuma walii qabdee yaalta rakkoo miti nama qabda waan ta'eef amma ijoolleen keenna
akka waan an birrii kanatti naafetti hubatu. Ani mootu galanni jaraa maalafa bada. Abaaba bar isin bishaan Aylaandii takkanaa bittanii haguma feetan yoo na jaalattan shukran yoo isin hin jenne koo hikafachuwal. Adama bar qalbii si fedha bar nama wayitii waa gootee shukran galatoom yoo isin jenne sitti dhagaya. حديث ملء من كان بكم معروفا فكافئوا جاء النبي عليه الصلاة والسلام. أنا ما والله بكين الله لتنم سيابو أمانكم باتي أفور بري غورا جرا أكاونتين دقيقة أما تنفما مالك يا ممان كبوته بولو مان أذابا تنغورا غوتم أكاونتين يولي رغاتا بر جمراتا تايبر رغا جمراتا كنا بر كابا كبر الدنيا غوتون اتدار بيتي بولي جمراتا غوتم تاكالaju ani adeemsa fi tarkaanfii namni tarkaanfatu keessatti waan dangalchine dhimma oromummaatiif dhimma islaamummaa kanatti jala deemee hordofa. Namni gisee asirra nalaalu gowwaa tiktook irraa beera wajjin akkana godhataa oolu jedha. Andansaa adeemsa. Gisee namni waa'ee oromoo kanatti akka malee faxine. Falaach qoraach azzaaj jeneen yoo namni jedhe jala deema. Hiriyyaa kiyyamaan taane. Mubarak imma barakan akka kokkee wal qabne bara turkiisan. Kara islaamummaa kanatti illee ijoolleen dhuftee falaach qoraacin. Nuti sayfallaahi ilmasluulii jettee bar ijoolleen. Asii gara asalla shaashamannee kana deemanitti ustaaz xaalibuun faa dura ta'anii jari madrakii ta'an fuula dura gaafa makkiyaa maammiyyoo faa miliyoona 10 kennite. Tawaan taalfanne saalfanne jette jedhan namittiin. Jarri kun deemee olomaa'ota kenna baha godhee fuula irratti bahaa jira. Namni fuula namaa duratti illee bahuun bareeda. Barachuu dursa. Akhlaaqni. Inaan amma namni akkanaa namaa walitti bu'u hin jiru. Immediately target godhee amantii kiyya faarsee amantii biraan arrabsu yoo na tuqan arrabsa malee garuu yoo na tuqan hin arrabsa ofirraa. Akkaataa steeppi namni tarkaanfatu wajji tarkaanfadha. Garuu jireenya kiyya keessatti akka lafaa ka'ee islaamummaa faarsee kiristaanummaa arrabsee hin beeku. Ilma islaamati abba torbatti islaama. Nama abbaan kiyya aalimaati imaama gandaati. Hin beekan amma warri biyya keessa hunda beeka ijoolleen ta'e nama taree asirraa gadduudde ganda keenya daawwaa turanii dhaqanii tayyan namni hin beekne hin jiru amma namoonni asirratti